Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti namannaa. Ameen. Hordoftoonni ijoollee kiristaanaa biyya keessaa fi biyya alaa kan jirtan akkam jirtu? Ameen. Maqaan Waaqayyo uumaa keenyaa, maqaan Waaqayyo fayyisaa keenyaa yeroo hundumaa kan kabajamee, kan sodaatamee nuuf haa ta'u. Baga guyyaa yaadannoo baatii ji'aan kabajamee ooluu guyyaa Yohaannis Cuuphaa nagaadhaan geessanii. Egaati waa'ee Yohaannis Cuuphaa gooftaan keenya Yesus Kiristoos yogguu dubbatu wangeela Maatiyoos boqonnaa 11 lakkoofsa 11 gubbaarratti dubartittii kan dhalate keessaa kan akka Yohaannis Cuuphaa hin jiru, hin kaane, darbees hin ka'u jedheetoo gooftaan keenya Yesus Kiristoos dubbate. Maaf akkas jedhe yoo jettanii namni akka isaa gooftaa cubbuu, namni akka isaati harma bineensaa hodhee guddatu hin ka'u jechuu isaati. Egaa Yohaannis namni jedhamu abbaan isaadhaa lubicha Sakkaariyaas nama jedhamu, harmeen isaa Elizaabeet kan jedhamtudha. Egaa Yohaannis Cuuphaan abbaan isaa ijoollummaa isaatti bara gooftaan godaane keessaa mana qulqullummaa keessatti kan ajjeefamedha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 23 lakkoofsa 35. Erga abbaan isaa ajjeefamee booda Yohaannis Cuuphaan yeroo abbaan isaa ajjeefame ofiisaaf godaansarra bara Siinaa keessa jira. Harmeen isaa qulqulleettiin Elizaabeet isa qabattee gara bara Siinaatti godaante. Yogguu harmeen isaa yeroo harmee isaa wajjin godaanus Yohaannis Cuuphaan harmeen isaa nama waggaa 5 hanga 7tti isa dhiistee duutedha. Yogguu kana Yohaannis Cuuphaanis qofaasaa lafa onaa keessa taa'ee reeffa haadha isaatii hodha. Gaafa kana gooftaan keenya Yesus Kiristoos fageenyarra taa'ee Galiilaatti argee gooftaan keenyas bo'e. Gaafa kana harmeen isaa maaliif boossa mucaa koo jennaan adaadaa kee kan taate Elizaabeet duutee jirti. Yohaannis immoo harma haadha isaatii harma reeffaa hodhaa jira ittiin jette. Ittiin jedhee gooftaan keenya harmee isaatti hime. Yogguu kana haati keenya durboo Maariyaamiinis boo'icha akka malee boosse. Gaafa haati keenya durboo Maariyaamiin boo'icha akka malee boossus gooftaan keenya qilleensa abboomee Solomee wajjin ishee awwaaluudhaaf gara bara Siinaa deeme. Gaafa achi ga'us Yohaannis Cuuphaan nama argee hin beeku waan ta'eef gooftaa keenya baqate. Gaafa kana gooftaan keenya maaliif na baqatta? Onoo du'a sirraa fageessuudhaaf hin gara kee dhufee si fayyisuudhaaf hin dhufee hin baqatinii jedhe. Ayyaana sodaa, humna du'aa, humna sodaa irraa fageesse. Erga kana ta'ee lubicha Sakkaariyaasiidhaa fi Simi'oon nama jedhamu waamee qulqulluu Mikaa'eliidhaaf qulqulluu Gabri'eeliin boolla qotanii Solomeen immoo harmee Yohaannis Cuuphaa dhannadittee akka aadaa warra Israa'elitti harmee Yohaannis Cuuphaa qulqulluu Mikaa'eliif Gabri'eeliin awwaalaniiru. Yohaannis Cuuphaan akka kanatti lafa onaa keessa waggaa 30 guutuu jiraate. Waggaa 30ffaattis bahee akkas jedhe. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaatteetti. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaatteetti. Yaada garaa keessanii geddaradhaa jedhee lallabuutti ka'e. Tulloonis gad haa jedhu jedhe. Tulluun gad haa jedhu jechuun namni beekumsaan, qabeenyaan, taayitaan, jireenya addunyaa kanaan kan biraan nama guddaa tulluu guddaadha ofiin jettu gadi jedhu jechuu isaati. Jallaana qajeelu kan jedhe immoo hojii ejjaa, hojii xuraa'ummaan kan jallatte qajeele jechuu isaan lallaba isaatti fufe. Akkuma lallaba isaatii kanaan itti fufus Yohaannis Cuuphaan sodaan beeku. Obboleessi Heroodis namni jedhamu, Fiiliphiyoos namni jedhamu haadha manaa obboleessa isaatii. Obboleessi isaa haadha manaa isaa dhaalee ture. Yogguu kana Yohaannis Cuuphaatti dhaqee himate. Yohaannis Cuuphaanis hin ta'u haadha manaa obboleessa keetiin fuudhin jedhee akka raajaa Waaqayyoo Eliyaas mooticha Akaabitti dubbate, ija jabummaan naqeetti dubbate. Gaafa kanas Yohaannis Cuuphaan qaammee gaafa lamaa mana adabaa akka galu ta'e. Erga qaammee gaafa lamaa mana adabaa galee booda Yohaannis Cuuphaan fulbaana gaafa tokko mootichi ayyaana dhaloota isaatii ayyaaneffate. Gaafa kanaa intalli Heroodiyaadhaa Xarmereeriyaa kan jedhamtu sirbitee isa gammachiifte. Gaafa kana waan barbaadde hundumaa na kadhadhu ittiin jette.
Gaafa kana dhaqeen harmee koo gaafadheen dhufa gaafa jettu harmee ishee yogguu gaafattu morma Yohaannis Cuuphaa abbaa manaa koo fi anaan kan walitti naqe kutii naa kenni jette. Yogguu kanaa morma Yohaannis Cuuphaa kutanii fidanii kennaniif. Gaafa kana gooftaan keenyas waadaa guddaa isaaf seene. Nama seenaa kee barsiise, nama seenaa kee barate. Iddoo tsallaatiin kee jirutti nama dhaqee kadhate mara siif nan maraa jedhe. Eebba Yohaannis Cuuphaa Waaqayyo oolchee nurraa bulchu. Waadaan Yohaannis Cuuphaa nu haa eegu. Seenaa isaa bal'inaan yuutuubii keenyarraa hordofaa.